miti leenci nama nyaata saniif arreef illee dhiifama gaafadhe addatti ammoo baabaa shari'aat wallahi irra deddeebiidhaan isin yoo tolchullee balleessullee waan barbaadan gootan ani akka hundattuu badii qabaa ammallee irra deebi'ee dhiifama naa godha addatti galatooma ulfaadha jecha عوفي أنا نمني سان جانا نبغى أنكر أول في تيجي نبغى كاندي دندو أرجعني نتورك بيا بدأ كمان كذا نستطيع تعلمه بقى كمان دي فما نقول على دوكامات بسم الله الرحمن الرحيم حواسك يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت ربي كين قالتي فندور درسو قالتي فتمو حق أقول ربي كين ربي حواسك يا كأرى وليد أجو كول بيك وكولي بيك كول بيك وكولي بيك كأيجانا وليد لولي وليد لولا كيو إيجانا دوغو كرني Ali Bukhaya, osoo hin cufne ani lama dhaggeeffataa jira waajoo osoo jera isini kenni ayyee galatooma jalqaba irratti waggaa dheeraa dura rabbiin isin jaaladha Ustaaz Abdurrahman Hussein wallahi haqiqatan rabbiin isin jaaladha yeroo dheeraa dura isin dhaggeeffachaa ture sababa waan kanaatiin rabbiin asirra wal nu garsiise alhamdulillah jaa eegas ammoo ani eefa seenee manguddummaa tana keessa illee hin jiru dhaggeeffataadha. Isin dhaggeeffataa jira. Obboleessa kiyya asliidhaan yoo abdii raggaasaa tarii qalbii keessatti sitti muufatee ka jiraatu taate akka dhiifame jettuu ni barbaada. Aslii akka nama obboleessa kiyyaa tokkotti yoo tarii nama zannii kabadu taate abdii raggaasaa dhiifama jechuu akka jettuun asliin. Inni biraa erga gartee waan hin aslirraa gammadee gaafa osoo silaa dubbilleen feetu bilchoo taatu jirtuu taatu Ustaad Xaalibuu fuula isaanii arkee waa hunda quufee jaanirraa guyyaa sanirraa aslii onni na gammadde wallahi laziim. Kabaja ati ulamaadhaaf qabdu sun namni birallee beeki barnoota taatiif. Waan hin taajjabaa jirurraa hanga guyyaa jalqabarraa isin bira seenee haasawaa hin godhaan jiru dhaggeeffataa jiraan taa'eetum. Osoo arraan tana yeroo gartee sheekkan aalimman dhufanii wanni kun gahee dhaabbadhaa gizee isaan isiniin ja'an tama namni beeku guddaa fi kabajuun shari'aa keessa jira xiqqaa fi rahmata godhuun oggaa sheekotiin afaan dhuftee waan kanarraa dhaabbadhaa isiniin ja'an qabamuun sun waan bareedaadha. Ustaaz Xaaliboo ammoo gara dhaloota kanaa dhaloota bubbeettanii akkas fa'aa hunda baastan gara dhaloota kanaa dhuftanii tiiktoo kanallee osoo gartee hin didin wallahi silaa dubbii gartee hin dhaabne akka gartee ibidda dikee seenee gizee hunda deemu teessu fixuu keessanitti rabbi umrii keessan keessa barakaa haa akka nama isin dhaggeeffataa ture tokkotti abdilleen abdii raggaasaa obboleessa kiyya rabbi fayyaatee bakkatti haa deebisu insha Allah ilma keetillee bakka ga'u rabbi si haa godhu amantii irrattillee rabbi si haa dhaabu akka obboleessaa tokkotti wanni si dhaamu islaamummaa rabbiitu namaa kenna efa rabbiin si badhaase ammoo uno Ustaaz Xaahir ragaasii bahanii turan waa'ee barnoota ati isaa wajjin mari'attee sanirratti bakkin ani yaada irratti itti kennuu barbaade barnoota sanirratti xiyyeeffannaa godhi takka. Inni biraa namoota kana hundaafuu dhiifama godhi abdiinis asli kiyyaati ammoo abbaa ajandaa kanaati. Waan kana hundeessiitu qabee as fidi. Nama hawaasaa fi yoo gartee abdilleen qalbii keessatti kasimuufate taate awun fi je'in ammoo nama dhugara cichuu baga gartee insha Allah umrii dheeradhu nuti maal jechaa jiran beeytanii asli wali qabeetiitii gartee sheekotii tiktook irratti gartee daawaa wanti godhaafii jira fatwaa gosisaa jira fatwaa godhaafii jira wallahi lazim garuu kophallee jettee ati akkasitti jala deemtee dubbiin tun arra dhumuusitti alhamdulillah ana akka nama dhaggeeffataa tokkotti yaada hanqanan kan nadhee Ustaaz Xaaliboo immoo insha Allah naman jaaladhuuf yeroo dheeraa hawaa ture ka asliin beekee hanga sanitti fuulma keessan agarraanuu quufe jee ijoolleen teenya immoo hanga san afaan dhaabbatuun insha Allah sirriidhaa miti jechuun barbaada heydar ammoo dhiifama boodaa kanaanii nu qabbaneesse galatoon jazakallahu Ustaaz Xaalibuu jala naan bisaa. Najala fudhattanii abdii fi aslii wal waamaati dhiifama waliin haa godhaa isin lachuu jazakumullah khair. Laateen dhiifama hin qabdu bara. Yoo zanniin jirtaate jazakallah afoon alillah hundi keessa warri asirra jirtan namni natti mufattan tanarollee jedhee ammallee jedhee anuma bada sirreessuu fi qaayidaan dhiifamni gaarii miti
afooyina lilla oifin tarabbiti maali borullee wanni biraa baduu mala isinii galee waan dhiifama gaafatetti deebisanii qosoqqosu maali miti nuti homa bade sirreessuuf dubbanna ammaani gara oromummaa kanatti qabsaayadha gara mootu amantii kanatti illee shahiidedha shabaabaa yaannataa ta'uu barbaada homa bade sirraafu malee jibbaa nama tokko angilee afaani wayii illee jibbaa namaan qabu war nama san jibbee miti personal attackii miti personal attackii miti waan san keessatti waan bade wayiitu jira ummanni kuni surprise ta'uun qabudha anamma isinii galeemi ani waan sani malee imma dhuunfaani wallahi waanyoo miti haasidaa asli ko intin miti Dr. Asli afooyina lilla yoo zanni natti baddan abdiyyaatillee hundi keessan olomaa hundi kennallee ummanni jala kana jirtan namni kuma diidamii wayii Lakki si galatooffanne zanni sitti badan oifisii goone si galatooffanne galatooffanne. nama tokko Walwaama Abdii Raggaasarraa yaada kana irra baasiti Ustaad Xaalibuu naa deemsamanii gara Ustaad walwaamaa Xaalibuu gatii jedhanii fi aslii dhugaa dubbachuu fi Abdii nu baasa. Abdiin dubbataa jira dubbachaan jira. Aslii kiyya dhugaa dubbachuuf ani waan biraa kallattii biraan gaafa namni waan kamiyyuu naan jedhu nagama sagaleen koo dhagama ustaazatti hin dhagamu na fakkaate malee sagaleen kennutti an wannoota aduu gadiitiif ilmi namaa kamiyyuu yoo na lole ilmi namaa kamiyyuu yoo natti darbe ilmi namaa kamiyyuu yoo na miidhe wallaahi dantaa isaatti hin qabu sultaan na beekaa jechuudha. Nin aara nin dhiisa wallaahi kanan gubadhee sitti aare asli ijaan arguu gaafa ija asii ilaalu bineensa natti fakkaattu inni illee obboleessa isaa duuba jira jettee poostiin ati goote sun wallaahi garaa kuna gubirri irraa fuudhee asli wallaahi maaliif jennaan islaamummaa kana keessatti ani akkan ta'e anumaa beekaati nan beektu laan irratti na beektaa fi warra natti dhiyoon na beeka wallaahi hin deema ka jedhe sanii hin deemaa ka jette sun wallaahi amma ati akkas naan jette ajandaan isin torban guutaa sa'aa turtan amma kana qalbii koo nan cabsine sababiinsaa ay qalla dimba islaaminaa hin qoofamu islaamummaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf. Sababiinsaa ammoo waa hedduu jette dhimma ajandaa kanarratti waa meeqa jettaa jechuudha mikee beekna gaa ulfaataadha kabbaan na dhiista siin irraanfatta siin dubbattasi kun kennaa keedha. Abdii xiyyaammaan tana dhiifamaan fixaa. Dhiifama gochuuf hin kaase malee antini. freedom speech nama dhiisa dubbadhaa Innaasa kanaafi waan akkam qoosuu dandeenya waan kan irratti qabsaa'uu dandeenya. Bakka tafaawula namaan badina amma danda'ametti namni kam abbaa barbaade haa kafaru abbaan barbaade haa amanu abalu akkas ta'a jettee namaa raagina. Innaasa kanaaf xiqqoositti mufadheen ture rabbi sii fadhiisoon illee sii dhiisera gaarii afaan oromootiin. bareedaadha bar. Jechuun qalbii nagaati wanna wayituun qabdu bar. abdiyyee ustaazonni kennallee waan isin beekuu qabdanii anamma abdii kana hin beeku wajjin nyaanne biyyan jiru walitti dhiyeenya hin qabnu akka nama kamii miidiyaa fayyadamuu kamiitittu informeeshina warra profaayilii isaanii haay ta'anii warra mootummallee miti mootummallee informeeshina kaadilee nama kamiituu hin qaban akka informeeshinaatti ka olomaa'ota ka sheekota ka warra daawwaa godhuu ka warra kaadilee irra anything warra 100,000 olii kanneen dallaalota kana informationan nagaa jechuudha kana miidiyaa fayyadamu tokkotti backgroundii qoradhaa jechuudha hin jarjarwan tasa aareen harkaa baa malee waa'een abdii kun na bira erga dhufee tutturee ergamoo dookumentii akka dookumentiitti qabadhee juun 18 moo 16 asirratti dheengadi sin agarsiise guyyaa 10 obse an amma nama imaana qabutti uf beekayyu wantoota naan jedhamaa turan san keessaa ganama lammataa yoo obboleessa bakka naan jedhanitti argu hagam odeeffannoon sun dhugaadha homa jedhu maxxanse malee jibbiinsaa miti isinii galeemi ani immoo gizee isin dhuftanirraa immediately hin araarameeyyuu ani dheengadda gizee isin addisuu fi maali abdii wajjin dhuftan guyyaa dheengadda wallaahi algaan kun gadi nan cinne fooqiin kun asii olin na utaan because bada waraqama kana way ummata kana wal buusu printi godhanii homan jirre achirra natti kennanii waan jedhu qaamni kiyya na hollataa ture yoo dhufeetiniin wanni an jedhaa ture isin fidda walitti galu baay'ee gammade qabsoo keessatti bar yoo waan barbaaddu san argatte hin gammadeen so wanni kuni ani yaanni kiyya abdiin hin fayyinii miti abdiin hin gargaaramanii miti
ani abdi yoo na beekuu baatellee wallaahi namni an kophaa kiyya gargaarsee makiinaa lama sadi qabu mana qabu meeqa jira kaarra ani hiyyeessatee amma salaamataa fuun nan dubbifne baay'ee jira ijoolleen dhukkubsatee eega rabbiitti uummata kana bira sagalee ta'ee fi fayyan kaarra tuffiif nan dubbifne shaayii an dhugun dhuyna jira wallaahi warri makiinaa kana qabu mana qabu jira jechuudha birrii sanirraa fayyarraa haftee fi birrii san rabbi keessa barakaa kaa'eef jechuudha so ani maal inni uf beekan waggaa 10 waan kanarratti ekspiriyaansii qaba yeroo gargaarsa ho'i godhamu viidiyoon aktiidhaan gaafa hojjetamu hin shakkaa waan san amma ani waan hunda caalaa dubbiin dhumaa dhiifamaan dhumatte abdii jala akka deemu kana godhe maal inni viidiyoo eedar akkana godhatee waraabesani maal gara jabinne akkana za'akti kun rifaatuun jedhamu jechuudha barmuun dhukkubsatee baay'ee dhukkubaa hin dandama ammaafuu fuula duraaf gizee namni rakkate yeroo rakkoo nama sanii himtan rakkoo matanii maamalee aktii garagaraa kiliippii kun muuziqaa miti kiliippii garagaraa yoo itti dabaltan nama rifachiiftanii kabara isin shakka ka akkanaa kun jechuu isin shakka isin jala deema maaltu deemaa jira waan kana keessatti miidhamuun abdii dhugaadha dhibbaan dhibbatitti walii galla balaa ibiddaa rabbi namatti qabin balaa ibiddaa balaa bishaanii balaa konkolaataa kana rabbiin balaa tasaa kana rabbiin namarra buusin isuu hunatu no garuu yeroo nama gargaartu zaahiruma jirtu san namni kun baay'ee miidhame hin dhukkubsataa afaanumaan dubbadhu akkana gootee akka warra yuutuubara jennaan xirixaaree biraa fida gaafa wanni wayii ka'e mootu akka dafanii baakgiraawundii waan sanii qoratan nama godha jechuudha malee wallaahi ani keessa kiyyatti ka rabbiin natti quba qabu abdii minamuma jibbu kamuu qabu afooyna illaahi barreeffama hin sirreessan rakkoon hin jiru sirraa'ee barraayaa takkitti iyyuu taanan afooyna illaahi jechumaan hundi keessan jaalattoonni abdillee ummanni islaamas ummanni oromoos ajandaa kana isinitti bane guyyaa torbaan tokko jireenya keessan dhabdani namni bar jaartii dhiisee osoo na dhaggeeffadhu jaartiin jaarsa dhiiftee nama silkii ujjala kaa'ee silkiin itti dhoyu ka'ee jira silkiin charii dhaggeeffatu ajandaa kana sa'aa 10 yeroo jalqabaatiif irra ture sa'aa 10 xiiqii qabaan ammallee qaayidaan kiyyoo namaa wallole yoo dafanii namni sun harkan kennatin baay'ee gizee namaa wallolu ajandaa harka na kennachiisu itti seenuwan qoradhee tursiisee seenaa dimdee tirii namni sun an qabnaan dafee harka kennatee dubbii uummata irraan gabaabsin an nama jalaa deebi'u hin beeku ifidensii qabadhu malee namatti hin bu'u gizee biraatti fuyyoo tasa rabbiin karaa waliin nu fide tasa waa suuraan keessan maxxannaa yookiin waan keessan haasofnaan karaa keessaa dippiloomaasii asliyyee ani waa takka komishiniin barbaadu wanni adeemsa sun sirriidha garuu laashibal naan jedha haganuma fedha baran amanuma san fedha waan ta'eef gizee biraatti fi sirreeffannaa inshallah warri zanii natti badda waan kanaan afoona illaa waggaa 10 biyya goo asirran na beeytanii tasayoo namatti walitti bu'ee garaa rebuutti nama jiraan deemu amala kiyya suni rabbi nama walitti nan buusin aboo rabbi waan kanarraa jiru bala biraa rabbi habanu nama walta caqaacaqoo ifanne afoona illaa hundumaafu osoo ustaaz xaalibuun hin dubbanne abu sabraddiin amma araaramne waan ta'eef waan amma doktorri kaasanii fi haqiiqaa dubbachuudhaaf an Itoophiyaa jiraachuu miskiinummaa kiyyatu na rukuchiise malee waan kana jalqabarraa ka jalqabe doktor amma dubbiin xumuramte yoo lolillee rakkoon qabu jalqabarraa waan kana miidiyaatti galfite doktor asliidha so fiduun sunillee khayrumaa fi milkaa'eera milkoofne ta'ee yaada laakiin suuraa an akkanatti ka'e sun namaan na kaase yaa doktor akka abbaduu fi simiti wallaahi suuraan sun miilee 20 meeqa fixe obboleessa kiyyaati suuraan akka laafa laalte malee suuraan sun seenaa kana keessatti wallahi billahi garuu namaan na kaase suuraan sun haalli abdiin gaafas itti miidhame ar'allee yoo yaada dhimimmaan tun qaban akka jibuuf miti garuu suurichi mallaqa baay'ee fide alhamdulillahi rabbil alamin suuraa san galateeffachuu qabda ilmaa mana keessatti maxxasitee kaayuu qabda malee shari'a dhorkaaf malee shari'a dhorkaaf malee mana keessa fannisachuu qabda malee suuraa carraa kennaa eegatti haasawnaan rakkoo meeqa fure kana bifa kana adda gochuun sirrii miti alaa kulli haalin carraa keessa ustaad Aidanoo yaadni amma nama qofa jiran inshallah ummata kanatti mi doktor ay saaxaalib dubbadha amma da wanni nuti goonu haasofni bareeda dhufe irruma deebi'uudhaan rabbii
hawaasa keenya qalbii isaa walii galchee nama wal jalaa deebu nu taasisee nama walii dhaga'u nu taasise waa qarummaa teennaallee collummaa teennaallee miti tarabbii keenyaati jechaa tana beekuu qabnaa dura dursu alhamdulillahi rabbil alamin itti aansuudhaan wanni gabaabbinaan asirratti dubbatuu barbaadu waa lama sadi tokko namni as booda rakkataan ni dhufa kana doktor Asli atillee bareedaa kiyya dambinna dhageeffadhu gabaasni ganamaa galgala sigaa waan taateef wanni tokko rakkoon hawaasa tokko yoo sibira gahe waan sibira gahe san osoo koree tartiibaa ittiin goone dhuunfaa irratti dalaggaan dalagamu kamu amma booda akka sibiratti hin argamne tana amaanaa sibira kaan isii tana karaa kanaan inni lammaffaa hawaasa kiyya namni gama diinii nuti amma akka lakkoofsaatitti osoo lakkoofne nama 60 hedduu 50 jechuu dandeenya. Paastaroota yoo diqqaate ani Sidaama irraa naannoo paastara 30 wayi nama gurguddaa hooggansi akka kibba Itoophiyaatitti Sidaamaatitti itti aanaalleen warra chaarchii 40 dhibbaa ho'i qabullee biratti islaamahanii jiran. Amma wanni jiru haqiiqatti irra caalaan rakkoon hawaasa kiyyaa nam tokko yoo gamana dhufee jedhe yookaan waan tokkotti yoo dhufee jedhe yookaan immoo yoo jaalannee jenne hadhuma waan san faarsutti seena wanni kun ammoo rakkoo ummata keenyaa ta'e hawaasni kun maal jedhanii namni duubaan nu hamata awwala namatti fiigaadhaan lamuu qabee namaan fiigaadhaan sadaffaa gatee nama biraa fiigaa jedhan wanni kun ta'uun qabu namatti illee fiigutti suutuma haa fiignu qabneellee namaan fiiguu san suutuma haa fiignu nama tokko yoo rakkoollee argine jarjarree biraa fiiguu sanillee suutuma haa fiignu sadiin irratti spiidii kenna jiddu magalee isa haa goonu isii tana akka fayyadamnu amaanaa isin bira kaadha waan nama tokko ganama khairii dubbannee galgala akka hamtuu isaatiif akka hin jarjarree waan san walumaa galatti isin bira kaatu barbaada inni sadaffaa rakkoon tokko hawaasa biraa yoo isin bira gahe waan san gama social mediaatitti yoo humna keessanii ol ta'e malee naannoo sanitti beekatu jira hayyuu qabna ulamaa qabna dura dursoo badada refaana torba gara galchaniin hawaasa kiyyaa sun hujiirra haa oolu mee waan kana dhageenne nuti iddoo san isin jirtan ittiin seennu waan kana nu qulqulleessaa jira waan humnaa ol isinitti ta'e social mediaatti gadi baasuun keessanillee rakkoon qabu garuu badadaa lafa jalatti osoo wal badadneetii bareeda inni afraffaa nama kaayoo akka waliigalaa ulamaa islaamaa hayyuu islaamaa beekaa kennaatitti waan murteeffanne nama diigu fakkeenyaaf nu amma hawaasa kana ijaarree haga humna kennaatiin biraa kaa'arra nama karoora ajandaa qaaqa banuu barbaadu kaama akkanumaan deemee ammallee borullee diigu yoo argame cufti nama asirra jiru karabbitti amanee karoora nama saniisan yeroo takkattiin akka inni adaba godhatutti nama kaayoo hayyuu islaamaa beektota islaamaa tokkummaa ummata kennaa diigu fakkeenya waan murteetti kenname san masmaraan ala bahu hundi namaa waan san irratti qabsaahee karoora san yeroo gabaabaa keessatti dhaabuu qaba waan kan akka gootan isiniin jechuu barbaada eegana ammoo gabaabinnaanii an dura dursoo diinii keessan nu galateeffatte ulfinna nu gootani cufa nama hawaasaas jala jirus ta'e doktor Asli irraa gadee galee ulamaa'ii keenya kaas jala jiru dabalatee hayyoota keenya kan iddoo kanatti argamtan hunda maqaa diiniitiin nu kabajjani du'aa inni isinii goonu ulfinna bareeduma mudhata dubbata hayyoomaaf namooma jiruu duniyaa tana keessatti rabbi isinii kenne zarii teessaniinillee rabbiin isinii haa kafalu tana ammallee nama murtee nu murteessine tana gara waa qabate abdiillee haa ta'u haydariinillee haa ta'u nama biroollee nama maqaa hin jirre irra kaa sanammoo du'aa itti kadhan ifama naa godha ani bootaa tokkotti hawaasa kiyya abaaruullee barbaadu gaafa ho'i yuunivarsiitii Maddawalaa Buutitti ijoollee walii araarsee jennaan hooggan ammaan achi keessa jiru adaayinni gubbaa foynallaa jedhaatumaan keessaan nu soba akkuma tasaa ta'ee waa yeroo san xiqqoo ifaa jedhiini keessatti illee deddeemee anaa dadhabee dhufee walafoo nu buuse rabbi ani daawaa biyya hedduu deemee zooreessu galaa jiru jara naani diiniidhaaf manaa bahe guyyaa hedduullee ture garatti waan hambifatiin rabbii jedhaa walii dhiisaa dheen hedduun namaa tole jedheetumaan akkasuma dhiise
Adaa inni kun ammoo shira gara qabateera. Maarree du'aa isinii godha amiin jedhaadhe. Nama hamtuu gara walii qabatee asii bahu osoon turin gara isaatiitti rabbi waa kaa'uu jedhe. Laafinnumatti atana wajjin rabbi du'aa isa nadaanarraa qeebalee namni tokko achumatti garaa keessa waa qabatee achi yoo gabbahu tirfanjatiin qabamee hospitaala seene. Osoo hospitaala seene operaasyoona godha masjiidatti sheekni jedhe san rabbi natti sabachiise rabbumaa jedha. Eegana sheeka du'aa dhiifama naa godha. Ani noormaali ana osoo hin taane hawaasa sani. Ammallee nuti ulamaa hedduu tas keessara namni rabbiin biraa waaqa hayyootiin guguddaa anaa kana laalina nama biroo illee laalina. Hayyuun islaamaa ka isinit gammatu akkuma jiru nama waan badaa dalagu ammoo ulamaa fi hayyuun islaamaa ka isinit na'u jira. Namni hayyoota keenya kana abdiillee haa ta'u haydariinillee haa ta'u aboodarriinillee haa ta'u nama fedhe amma booda maqaa hin jirreen barreessitee xureessitu yoo jiraatte xurii ati yaaddee qubee tokkoon jalqabde odoo ati qubee hin fixin rabbiin mana keetitti haa galchu siin jenne. Anammoo tana jala haqiiqa jala sarreeti. Taqara dabitee fi miti. Nuti fidhe jennee galla namtichatu maal jedhe jaartiin dur haawwanni kenna ni beeytanii harkaan daakanii daaktee marqa gootee nyaachifte. Abbaa warraa mataa xaxattee taa'ee nyaata. Nu daaknee bulleessinee marqinee gaarii goone itti kennine jenna inni matama xaxateetiin ammallee nyaataa jetteen. Nuti hawaasa kana ijaarree jenneetiin yaanna namni ammoo waan kana eegana ammallee dalagu jiraatu ni mala. Namni waan akkasii dalatu dura durso rabbiin si kadhanne amma booda maqaa ummata kana hattu maali akkasiyyoo kaaniyyoo ka jettu yoo ka rabbii kee sodaattu haasawa badaa kanarraa deebi. Nama waan kana dide summii gara baadhatee nagaa hawaasa kiyyaa tokkummaa hawaasa kiyyaa ijaarama hawaasa kiyyaa jibbee summii darbuu barbaadu osoo inni balaa qalbii keessaa baasee barreeffamaan hin fixin achumatti waan isa shaagalu rabbi isatti haa godhuu jenna. Tana qalbiin naa qabadhu tana akka waliigalaatitti isinii dhaama sagantaan xumura irratti Dr. Aslii fi hayyoota kiyyaallee dhaama gaafa rakkoon qabam argamte qofa waliin nun qabina. Anillee amma sagaleen xiqqoo si akka na jijjirti guyyaa takka sagantaa ji'a keessatti guyyaa takka nuu qaba ulamaa'ii gurguddaa hayyoota kennallee fidanne guyyaa takka takka chaarjii wal godhuunillee barbaachisa nama maraafuu tola waan taateefi guyyaa rakkoon galte qofa wal arguun kenna hin malu nama nagaa irratti illee walitti dhufu guyyaa tokko tokko sagantaa nuu gootanii dhaamsa waliigala risaalaa waliigala keessattuu ani komparatiivii irratti hojjedha Dr. Aslii Asumaan quba naa qabaadhu. Eegana waan akkasii tana nama hedduutu si gala jira guyyaa takka yoo balbalatan ta'e dhufneetiin daawaa goone warra foolarsii peejii qofa osoo hin taane foolarsii diinii illee argatuun ni mala. Namni yoo walitti dhufume jara na fooloo na godhaa sheerii na godhaa laayikii na godhaa nan kadhachiifne illee rabbi nan kadhachiisini ka dhufuu barbaade akkasuma rabbi naaf fitu anammoo ni ajabu nama daandii xurree bareedduu Nabi Muhammad irra deeme san nafaanaa deemu barbaada waan taateef foolarsiisanii barbaada. Gaafa wayii sagantaa qabii walitti nu waami mee sheekni wayii du'aayii sinaa godhe jedhiini homaa nama akkasitti nama mufachiisuullee miti du'aayii bareedduu godhee fi risaalaa bareedduu itti gadhiisa. Namni tokko yoo islaamee jedhe anaafati sheerii waliin fudhanna beeki bareedagi. Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri faa'ili jedha Rasuul alayhi salaatu salaam yoo nam tokko sababa haasawa kennaa kana islaamummaa qabate atillee sheerii ganda akhiraa argatta ta duniyaa qaroominnaa fi haasawaa fi waamara rabbi si barsiise. تأكيرا تنالي برارالي أوفتا إن شاء الله كسوان تاتيف خيري دلقا جرتو تنالي ربي سر حاجالتو بريدو مالي دبالي ربي سي حاكنو حمتو ربي سي حاتسو دعاي الرجال هنگفت نمني هندنو تأثير راتا نمو والبران دبرو تناميتي يودو غنغوريلي ربي نو حاصر رئيسو وقام أكو مجد تنتنا غبايا نمني وان غرغراتي يرو غري أكما ست اللي دلقو حاسا واللي وان براتي في غام غي ميلي أكي كجر مسان هيري راوان نيني بربا دما هيري ربين كي أتي كدي كنه ميلي نانتي كنه توبيا في أفريقيا الدنيا تنكيسا ديمي أما بكمتي اللي وان قبوفي وما براد دلقاتو مان إن دكتور أسلي تقول في جراتو ماني عربا في أجما في أوروبا في أمريكا اللي دولار نتنتي أشندو بني بيا كيسا ديمي ركتا مسكينة كركاروني دندا كنافو إن شاء الله دعاي هاغونو في waan ufii namni beekee itti fayyadamuun waan inni bareeduma inni qabu maashaa Allah jechuun hanqoo inni qabu ammoo tun sin fakkaattu bareedaa kiyya
gandi duniyaatun haguma fedhanillee bareedan ammaa irraa dhumani as deebi jedhanii wal sossobatuun homa jiraati. Kanaaf inshallah waan san keessatti wal jajjabeessuu qabna. Hedduu isinirraa gammadee jira. Ana caalaa rabbi isinirraa haa gammadu. Khayrii adda isin daladdan tan obboleeyyan keenya walisuuf tantana eegana ammallee waan rabbi biratti warra argatun haa taa'isu inni xumura irratti dubbadhu obboleessa keenya abdii yaalli isaallee eegana ammallee itti fufa kana yeroo jennu warri qaran iyyattanii jettanillee waan isin irratti hafi namni noormaalii waan lafa jirullee walitti sassaabutti deemaa jirra. Namni yoo olii gadi malu wantoota garaagaraa nama barbaachisa. Nu amma akkana jenneeti mallaqa addaa haarawa guuraallee isin jechoo baannu koree goone waan haftellee ifatti isin himna. Ifatti biliseemsinee isinitti himna. Yaalli isaallee itti fufaa. Obboleeyyummaa keenya ofi qabatuunillee itti fufaa. Kawaayee kutee bira kuta'a. Kawaayee obboleessa keenya kanu bira jiru qaama keenya kan nuti jaalannu kanu jaalatu kanarratti khayrii isaa dubbannee haga danda'ameen bira dhaabbannee waan dalaguu qabnu dalagnee seenaa bareedduu waan akiraa kennaaf tolu inshallah ol kaanna. Xumura irratti haati bareedduun takka waan jette dhageessanii sabaree lama ol bira keeyte mucayyootiyaa yookaa aanantu hin jirre yookaa aanatu hin jirree jette. Yookaa aanantu dhabama yookaa aanatu dhabama osoo aanan illee hin banne osoo aniin kun illee hin banne itti fayyadame jette. Hawaasa kiyya hayyoomni illee namoomni illee sooshaal miidiyaan tun illee tiiktokiin illee hireen bareedduun tun illee yookaa isii tanatu boru hin jirre yookaa nutu hin jirre osoo isiin jirtu itti haa fayyadamnu. Biyya keenya haa ijaarru, dachii keenya haa ijaarru, hawaasa keenya haa ijaarru. Waan gaafa nu kufne dhalootatti lufu haa dalagnu isiniin jedha. Nashiidaa tullaayin arraayuun qabdanii maal isiniin jedhama. Doktora Silik asii kenne dubbadhu. Abdii fi Haydar bor walitti dhufanii viidiyoo gabaabduu isii nu hojjetanii. Galatooma ulfaadhaa Abazarri Isaa. Galatooma ulfaadhaa. Rabbi sinaa kabajuu wayyamaa wallaahi ani jechi ittiin isin ibsuun qabu hundumti keessanuu olumaa hundi keenya warri asirra dhuftanii obboloota walitti zannii badan warra kaleessa wajjiin nyaate wajjiin deeme wajjiin beele shayxaana jidduu jaraa seene gorraatan ulfaadhaa galatoomaa rabbi sinaa kabajuu rabbi jazaa keessan haa deebi'u hunduma caalaa mootuu rabbi walirraa nu haa eegu abdii keenyallee rabbi haa fayyisu. Obboleessa keenya garri geessinu bakkeen itti nama nu gargaaru hin qabnu nuti humaa wal gargaarra Oromoon akka sabaattillee akka dhuunfattillee wal malee homaa hin qabnu abbaa biraan qabnu haadha biraan qabnu ufumaa haga danda'u namni walii laafeetuma wal bira dhaabbata. Haqa obbolummaa haqa biyyooma haqa Oromummaa nurraa qaba. Seetema wal jala goree ammallee mootuu haguma tokko warroonni isatti dhiyaataniif innillee yeroo baay'ee daawwaratti argina. Oomishan santu birri bishaanillee namni yoo namaa kenne uummanni kummaa galata dhabe marman waan jedhutu dubbii kan hunda kaase dhumatte dhugaadha yaala isaa waliin jirra inshaallah. Dhumarratti warri jala kanaa nashiidaa nu haa jedhanii osoo hin deemne isinii jedhaa jiran jechumaafi. الحمد لله جدني يو شكرني رب الرحمن دبني يو صبرني الحمد لله يو شكرني رب الرحمن دبني يو صبرني سلام الله شنما ربي الله سنما ديني الله سنما رب منو للبها رب منو للبا كانغار رتيك كويسو دتبا سلام الله شنما ديني الله سنما ربي الله سنما رب منو للبها كانغاردي كويسو دتبا نافغلتوما اواسكيا جالتما الفاتا الفني سنتافو دكتور اصلي دكتور مانتي والهادمتو سنيتي مرا والهاجيتو سيقفتن اباتين زريتي تي ربي هذا برسو خير ديني دنيا لي ربي سي هاكن وربي جالتما لي ربي سندبسيني waan rabbi battala rabbi jaalatu malee rabbi sin dhaabini
hamtu dunya akhiral li rabbi si habasu nuf galatomi hayota kiyya warri peji kana rajirtan kasirrat targamtan kawan kana dhageytani dhuftan kawan kana gammaddan gammachuun alaamana keessanitti hagaltu dura duuba keessa rabbi haa tolchu gaafa namni rakkatellee rabbi isin rakkisini ijaarama hawaasa kiyyaati gammaddani alaamana keessa rabbi haa ijaaru dura duuba keessa rabbi haa ijaaru galatooma ulfaadha naaf jiraadha umrii naa dheeradha hamtuun isin haa lagattu khayriin gama keessan haa baqattu isin jedha wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أصلي آه. obbolummaa tana eega ustaad Xaalibuun jaaniifillee anilleen obbolummaa kan mataa qofa isinii jaa. أيه. Dhokadiin islaamaa wayyaa obbolummaa si kana dagatee muslimni cinqamaa. Dhokadiin islaamaa wayyaa obbolummaa si kana dagatee muslimni cinqamaa. Xiqqaa guddaan jennee irra hedduun namaa aybii nama biraatu isatti argama. Ta isaatti mul'attu silattuu beekamaa. Waa meeqa balleessee haraam laaqaa deema. Akkanumaa wajjin yoorke hamtuu namaa. Itti siqee gorsee yoomna si haadhaama. Dhukadiin islaamaa wayyaa obbolummaa. Si kana dagatee muslimni rakkamaa. Assalaamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام. Du'aa'i abdii kee akka rabbi nuu fayyisu iddoo jirtanitti asirraa tanaamiti iddoo jirtanitti hundi namaa du'aa'ii nuu godhaafi kaqararraa fagaattanillee itti dhaqa nuu ziyaara obboleeysa qara ubbiraa qabullee uf biraa kunoo ibiraa deemee jira namni diinii bareedaa rabbi sii kennee obboleeysa kan kee kana jaalattu karabbiin bira waa kaatu barbaaddu kaqaran ziyaarellee ziyaar kaqaran dubbisnellee dubbisi homaa abdiin ta duraaniitii fi yeroo inni dhukkubsate faa namni ittiin dhanne hin saalfata nama akkasiitii miti bira dhaqa amma inumaa ta dur caalaa itti dhiyaatuun dubbisuun jajjabeessuun du'aayii godhuuniif nu jala akka hin daganne anarraa jalqabe waan tana amaanaa inshaallah isiniin jedha gama kootii xumuradheera ulfinnaa fi barakaan rabbi isin bira haa jiraatu. Jazakumullahu khairan waan dhaammadhu illee hin qabu ulamaawwan keenya nuu dhaamaniiru waanuma isaan nuu dhaaman kanatti jiraachuu hojiirra oolchuu rabbi nu haa gargaaru dhugumattuu an dubbachuuf jennaan dubbatanii du'aa naa godhaa bakka jirtanitti ani fuula koo jijjiirame malee namummaan koo qalbiin koo maalummaan koo hin jijjiiramne islaamummaan immoo fokkattus bareeddus nu walitti qabatti namni nama inshaallah akkuma ittuu yaalaa jirtan sababa taatanii fuula koo kaleessaatti deebi'uu yoon baadhe waan itti dhiyaatu wayiin ta'a jedhee yaada naa du'aayima keessan naa godha isinan jaalladha isinan kabajaa keessattuu hawaasa musliimaa dhugaa dubbachuudhaaf jecha ittiin ibsu tokkollee hin qabu natti xiqqaate jechi galatooma ulfaadhaa jazaakumullahu khairan rabbi isinirraa haa jaallatu warri fagoo jirtan warri dhoo jirtan rabbi isin haa tiksu warri dhugaa dubbatte rabbi dhugaa isin haa dubbachiisu ulamaawota keessan rabbi umrii keessan nuuf haa dheeressu ulfaadhaa kabajamaa waan balleessinillee hundumaa nuuf kolchaa ifamanuu godhaa jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجان داو أتوتا كنا كبيامو سجنتان أرارا أبوليوان كنتي في أفيران علماء كنا كنا فكاتا وندم تكيسن وري أصلي بالبلا يا إيكنا تنوت بني أكما بان تنورا شوف جتان كنا غار تكيسن في غار ربي تين سجنتي شيء نورا شوف تيرا وان كنا سمت الآبا واي ماتي أبوليسا كنتي في abdii itti faadha isaa dubbiin manguddoo harka jirti ustaadota harka jirti gaafara waan irra gahan anuu isin beeyta rakkoon takka hin jiru yeroo nuu kennaa inillee dhukkubirra jira obboleessa kiyya abdilleen akka dhuunfatti waan itti dhaamadhu nuuyyuu ka warrumaan namni durri yeroo hin jedhuyyuu xiqqisha waan tokko obbolummaa kanatti nama kabanya akka namni warri obboloonni kee biraallee sitti dhaarre gizee poosti gootan yeroo daa'u abdeemtan amma warra akka sultaan alkayri fi abaadari kana wajjin feesbuuk irratti xaqxaqii wanno daa'u'aa xaqxaqii dhiisaa jechuun nun baanu gamas waan sun walitti nama hammeessaa deemu
Amanuyyuu fakkeenyaaf ijoollee Islaamaaf Kiristaanatti mana kan dhufa xaqqiin godhu dubbiin. Dhugaadha karaa rabbiitti nama waamuun dhuguma garuu nama waliin kakkaasaa deema sunillee achi as kaa kunillee achi kaa waan akkasii san rabbi imaana oobsa si haa kennu tanuma akkuma obbolummaati malee sirra beekee miti jechumaa fi haala saniin bifuma tasgabbiitiin yoo mootummootu olumaa onnillee yoo sitti dhiyaate karuma saniin uumaa rakkoon jiru yaadachiisuun hin jira nama waamuun hin jira bifa xaqxaqii sanii waa gidee tana ture waan san akkuma yaadatitti yaadatti malee dura dhaabbachuuf miti himullee beekuti yaafuu jaahilaan qaraane gaafa warri keenya qaa'inaan jedhu ani karaa baarattiin badee karuma saniin sisirreeffadha warri daawwaa himtanillee warri achi karaa dhugaatti nu waamuuf jettanillee suutuma achi abbaa rabbi sin laaffise waamadha kennallee abbaa rabbi laaffise karama qajeelatti nu waama amala Doktor Abdiin Baynatti fakkaata dhiifama wajjin dhaamsa xumuraan qaba ture silaa yoo si mijate ammoo obsa abdii isaa tokko innillee baay'ee cinqamaa